Shaggaa kookootu simbana, senimbona kootu simbana, kootu kootu kookoo. Ashamaa maatii chaanaala Ajalaatu jirra jirtu hordoftoota maatii chaanaala Ajalaatu kan taatan Ajalaatu har'aan tana akkuma beekamu viidiyoo san jechuudha guyyaan gadhii akkasitti guyyaa san guyyaa anattillee hamilee jabaa uummanni Oromoo godhee jechuudha. Oowwisee viidiyoo tana beeksisallee yooniif beeksifni kun tolchee bareechee bakka iddoo adda addaatti bakka nan beeksisa godhetti naaf laalameen ani mooraaliidhaan waan kana dalagee bareechee as ba'uu ni danda'a yookaanuu hamileen kiyyaas na laaffachaa deema. Yoo hamileen na laaffachaa deeme anis gammachuu hin qabu. Kanaaf Oromoo tiyyaa oowwisaa viidiyoo tiyyataniinan akeeka godhu yookaanuu beeksisa godhu tapha kanarratti yeroo gabaabaa keessatti waanin tapha kana gadhiisuuf deemuuf jecha gammachuu viidiyoo beeksisaarraa yoo hin arkadhe gammachuuf naa dhufa. Isinilleen oowwiftanii akkana daawwattanii oowwiftanii na daawwattanii sabskiraayib gootanii akka chaanela kiyya hangaanan tapha kana asbootti na eeydaniin isinin jaa Oromoo tiyyaa ani hedduudhaan isin jaaladha. Kana malees ammaas wanni inni an dalagu deemu hedduu baay'eedha jabaadha. Kanaafuu na daawwadhaadha. Viidiyoo tiyya kana waggaa agartan laayik godhuudhaan iddoo mara akka geessu godhaadha. Amma samoona kana viidiyoo beeksisaa iddoo adda addaatti ni maraa jabaadhee chaanela tokkicha kana qofa irratti osoo hin taane chaanela adda addaa iddoo adda addaa deemuudhaan yuutuubaroota hunda bira deemuudhaan chaanela hundarrattuu maraa. Kanaafuu isinis na jajjabeessaadhaan isinin jaa Orotiyya ammas taanaan irra deebi'eetiin viidiyoo akeeka niin godhaa. Guyyaan tapha gadhiisus ammaas guyyaa kana jeetiin ibsaa guyyaa 9 akkas jeetiin ture. Garuu sanii sirruma ta'eetis ammaas maaliifi bu'aa bayii hedduu nama fudhataa yuutuubaroota hunda bira deemee chaanelota hunda biratti akeeka godheetiin akkasitti gara saniin dhufaa. Na eeggadhaan isin jaa garuu immoo wanni inni an baallama seene takka asoosama gara kiyyaarraa kaniin asoosama waa'ee asoosama kiyyaa niin dalaga jee ankaroora qabadhe takka niin dalagaa ammallee niin dalaguuf hin ta'a. Kanaafuu taanaan na jajjabeessaadha. Chaanela kiyya kana viidiyoo eegaa agartan booda chaanela sabskiraayib godhuudhaan uummanni maatii chaanela kiyya hin ta'inis maatii kiyya ta'aadhaati tapha akkaan maxxansuu na taasisaadha. Garuu immoo xiqqishoosii tapha isin dhageessiseetiin bakkaan isin hin dhageessisinirraa isin dhageessisaati hangasitti ammaan tana kana eega daawwattan booda viidiyoo niin mara itti aanseetiin viidiyoo mara jechuudha. Itti aanseetiin viidiyoo mara viidiyoo beeksisaa tabiraa. Kanaafuu har'aan tana waan baay'ee jechuu hin deemu tapha isinin dhageeffachiisaa. Bakkaan amma dura isin hin daawwachiisinirraa isin xiqqishoo isin daawwachiiseetiin san booda garuu asoosama waa xiqqishoo waa'ee kiyyarraayin asoosama godhaa iddoo tanatti osoon beeksisa viidiyoo hin maxxansine. Kanaafuu ammaan tana tapha daawwadhaadhaa bakka isin hin dhageessisin amma dura isin hin dhageessisaa daawwadhaadhaa. Shaggaa kookootu simbana, senimbona kootu simbana, kootu kookoo. Shaggaa kookootu simbana, senimbona kootu simbana, kootu kookoo.